Harkifuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaa siniif qabadhee dhiyaadheera oduu waliin ani Lubee Girmaati. Dhaabbileen amantaalee finxaalessummaa fi yaadama qoodinsaa qabu dhabamsiisuudhaaf murannoon hojjechuu akka qaban pirezidaantiin Ifeedirii Taayyee Asqasillaaseen ibsan. Yaa'iin dhaabbilee amantaalee biyyaalessaa qindeessummaa ministeera nageenyaa fi Emireetota Arabaa gamtoomanitti kan argamu Yuunivarsiitii Mohammed bin Zayed for Humanity qopheessaan magaalaa Finfinnee gaggeeffamaa jiraachuun ibsamee jira. Yaa'icha irratti pirezidaantii Ifeedirii Taayyee Asqasillaasee ministeera nageenyaa Binnaaf Andu'aalem Chancellor University Mohammed bin Zayed for Humanity Dr. Khalifa Mubarak abbootiin amantaalee hooggantoonni yaa'ii dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa fi qooda fudhattoonni biroon argamanii jiru. Akkasumas yaa'iin dhaabbilee amantaalee biyyaalessaa fi idil-addunyaa kanarratti hirmaattonni biyyoota Afrikaa Bahaa, Raashiyaa, Moorookoo, Afrikaa Kibbaa fi keessummoonni waamichi taasifameef biroon argamanii jiru. Oromiyaan gandoota 6,300 ol keessatti manneen murtii aadaa hundeeffamuun galmeewwan 600 ol furmaata argataniiru jedhame. Naannoo Oromiyaa gandoota 6,300 ol ta'an keessatti manneen murtii aadaa hundaa'uun tajaajila kennaa jiraachuu manni murtii waliigalaa Oromiyaa beeksisee jira. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gaazaalii Abaasimaa DHPItti akka himanitti naannichatti gandoota muraasa irraa kan hafe baay'ee isaanii keessatti manneen murtii aadaa hundeeffamanii jiru jedhanii jiru. Pirezidaantichi manni murtii aadaa Oromiyaa osoo hin hundeeffamin dura barbaachisummaa isaa irratti qorannoon bal'aa akka taasifame heeruudhaan hundeeffamuun isaanii dhiibbaa mana murtii idilee hir'isuudhaan uummanni dhiyoo isaatti haqa akka argatu taasisaa jiraachuu heeranii jiru. Akka pirezidaantichi jedhanitti yeroo hojiitti seenamu hawaasni barbaachisummaa mana murtii aadaa akka hubatuu fi maanguddoota mana murtii aadaa keessatti hojjetanii fi ulaagaa guutan filachuun hojjetamaa tureeras jedhanii jiru. Haaluma kanaan erga manni murtii aadaa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffame kaasee waggaa tokkoffaa keessatti galmeewwan 50,000 waggaa lammaffaatti galmeewwan 150 fi bara darbee galmeewwan 486 gara mana murtii aadaatti dhiyaatanii jiru. Galmeewwan waggoota 3 darbanitti dhiyaatan kanneen keessaa irra caalaan isaanii furmaata argachuus ibsanii jiru. Manni murtii aadaa osoo hin hundeeffamin dura lakkoofsi galmeewwan mana murtii idileef dhiyaatan 15 aga 20 dabalaa turuu kaasuudhaan manneen murtii kunneen erga hundeeffamanii booda galmeewwan mana murtii idileef dhiyaatan hir'achaa akka jiranis heeranii jiru. Itoophiyaan bulchiinsa bishaanii itti fufiinsa qabuuf xiyyeeffannoo kennuun ishee biyyoota ollaadhaaf gumaacha olaanaa akka qabu ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgen Xurunee himanii jiru. Biyyoonni miidhaawwan sababa jijjiirama qilleensaa mudachuu danda'an ittisuudhaaf sirna akeekkachiisaa duraa ijaaruu akka qabanis himanii jiru. Yaa'iin idil-addunyaa Aayidroomeet bulchiinsa qabeenya bishaan irratti xiyyeeffatee qopheessummaa Itoophiyaa Finfinneetti taa'amaa jiraachuunis ibsamee jira. Soomaaliyaan imbaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaa ala baasuuf ta'uu ishee ibsite. Misraa Abbayaan dabalata akka nutti isinitti himti. Mootummaan Somaaliyaa imbaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaa Soomaaliyaan ala baasuu ta'uu ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa beeksise. Mooraan imbaasii Itoophiyaa iddoo kana dura turerraa akka deebi'utti kan taasifamu ta'uu ministeerri ibsa miidiyaaleef kennanii beeksisaniiru. Teessoo imbaasii Itoophiyaa masaraa mootummaa Somaaliyaa keessa turuun ibsuunis taateen kun Somaaliyoota hedduu mufachiiseera jedhame. Kanaafuu imbaasiin Itoophiyaa iddoo dura turetti akka deebifamu ibseera. Iddoon imbaasii Itoophiyaa duraan ture tajaajila homaa hin qabu waan ta'eef mooraa sana haaromsinee imbaasicha garasitti akka deebifamu taasifamas jedhame. Kun yoo hin taane teessoon imbaasii Somaaliyaa Finfinneetti argamu mooraa masaraa pirezidaantii Itoophiyaa keessatti akka ijaaramu gaafanna jechuunis dubbatan. Ibsa ministeerichi baase kun waldhabdee biyyoota lamaan gidduutti uumame jabaachaa dhufuu akka agarsiisus gabaafameera. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa guyyaa boruu sagaleen kennamuudhaaf duulli na filadhaa har'a raawwatamaa jedhame. Filannoon Ameerikaa kun uummata biyyattii qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti filannoo xiyyeeffannoo olaanaa qabu kan ta'ee fi Doonaald Tiraamp Kamaalaa Haaris pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaaf duula filannoo guyyaa dhumaarra gaanii jiru. Guyyaa dhumaa kanatti garee duula filannoo Haaris gara Peensiiviliyaa yoo duulu Tiraamp ammoo gara kaaba Kaarooliyaanaa, Peensiivaaliyaa fi Miichigan imala. Guyyaa dilbataa Haaris uummata deeggarsaaf baheef dubbii goote keessatti waraana Gaazaatti xumura gochuudhaaf waan dandeessu hunda akka gootu
himtee jirti. Tiraamp ammoo gama isaatiin waliin dhahuu adeemsa filannoo irratti gaggeeffamaa jira jedhu ragaa osoo hin dhiyeessin kan komate yoo ta'u, oduun sobaa fi waliin dhahuun filannoo Ameerikaa burjaajii hamaa uumuus BBC'n gabaasee jira. Dhaabbilee yaada uummataa hordofan filannoo bara kanaa dorgommii cimaa akka keessummeessu akka ta'es ibsanii jiru. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.